seenaawwan jaalalaa gaggabaaboo firii qalloo tiyuub irratti namoonni miseensa yookiin maatii garee kanaa hin taane toora firii qalloo tiyuub itti dabalamuun garee kana naaf jajjabeessaa. Akkanumallee hiriyoota keessaniif qoodaatu garee kana akkan guddifadhu na gargaara. Yaada yoo qabaattan naaf kaa'aa. Ija koo naaf kunuunsi. Addunyaan kun namoota meeqa jaalalaan walitti hiiti. Akkanumallee jibbaan sirqicha hin ce'amne ni dhaabdi. Kanneen jaalalaaf walitti hidhaman muraasaaf akka homaa waliif hin qusannes ni gooti. Maarree jaalalleewwan lamaantu addunyaa jaalallee walitti qabde keessatti kufanii jiru. Hedduu ishee jaallata. Isheenis akkanuma taa'eetu fuula ishee keessa ilaalaa oola. Isheen qaqqabde sukkumtee nagaa ta'uu isaa hubatti. Ijji yookaan qaroon ishee arguu hin danda'u ture. Nama gaddisiisa. Yeroo hundaa bakka biqiltuu magariisa qabu habaaboon kuulame kan isaan qofaaf hojjetame hanga itti fakkaatutti bakka sana deddeebi'anii walitti hasaasu, wal dhudhungatu, wal arraabu turan. Jaalalleen ishee ija keessa ishee ilaalee isheef wawwaata. Fuulli ishee baay'ee bareeda. Waa'ee bareeda ishee hunda tarreessee ittiin. Isheen immoo ni boossi. Maaliif boossa jedhee gaafachuun isaa waan oolu miti. Maaluma ta'a osoo guyyaa tokko ijji koo banamtee siin maal akkati fakkaattu arge. Simboo kee harkaan qaqqabee miireffadheen isaan ilaalu ija kootiin osoon si arge. Takkaadhuma jechaa boossi yeroo mara. Innis keessa isaatti osuma boo'u, osuma gadduu, guyyoonnis darbanii torbee, ji'a, waggaa jechaa deemaniiru. Guyyaa tokko bakka beellama isaanii sanatti waamee akkuma carraa akka bakka biraa deemee deebi'uuf barbaadetti ni gaddite, ni boosse. Deemuun dirqama akka ta'e itti hime irra deebi'e. Dafee akka galuu qabu itti himte. Adda bahanii deeman osoo walitti boo'an. Baatii tokko ol ta'e. Jaalalleen ishee deebi'ee dhufe. Bakka beellama isaaniitti waame. Dursee achi taa'ee eege. Isheenis bakka sana geessee nama dhaabbata qabatee taa'u argitee halaalatti bakka taa'umsa isaanii duratti isa itti siqtee ilaalte. Ijji isaallee arguu hin danda'u. Baruu dadhabde. Nagaa gaafatteetu sagaleedhaan barta. Ati jaalallee kooti moo jechaa mamaa gaafatte. Eeyyeen deebii jedhu kennuufii hin oolle. Lakki ani sin beeku fokkisaa akkasii miti jaalalleen koo jette irraa galagalte luka ishee si'a lama yeroo ejjettu adaraa kee ija koo naaf kunuunsi jedhee baay'ee miidhamte, baay'ee gaddite. Qaroo yookiin ija isaa wareegeef. Ergaa isaa namoonni addunyaa jaalalaas ta'e kan biraa keessatti dura kaataa nuti keessa turretti namoonni nu faana turan haala akkamiin akka nu faana turan beekuun gaarii. Har'arra geenyee isa kaleessaa keessatti of ilaallee hiriyyaan yookiin namni siif ta'us har'a maal keessa akka jiru hubannee waan murtoo laannu irratti yaaduun gaarii. Oolmaan xiqqoon qabdu. Galatoomaa. Firii Takkaallinyee, Firii Qalloo Tiyuub.